bakki kun atileetii horachuudhaaf baay'ee mijataadha. Iddoon isaas gaariidha. Lafti isaa bosonas deemanii hojjechuudhaaf iddoo baay'ee mijataa ta'edha. Iddoo kanatti laallamee hojjetamuun isaa qaamni iddoo kanatti hojjete baay'ee tokko ani akka mataa kootiitti kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Natti gammachuu guddaa nuuf dhagahame jechuudha. Safara kana dhufee sin beeku har'a argees. Hin bareeda. Naannoo Oromiyaa keessa waan hin jirreef namatti tola. Warri akaadaamiin waan Oromiyaa keessa waan dhaabbateef namatti tola. Maqaa daraartuudhaan galatoomii jenna. Kanaan caala akka nu hojjettuuf abdii boruu guddaa shirraa qabna. Baay'ee waan nama gammachiisuu fi waan namatti tolu. Istaadiyeemii kana keessatti dhaloota baay'eetu qaramee asii ba'a. Biyya kana boru kan alaabaa biyya kana maqaa biyya kanaa waamsisan ta'uu danda'a. Atileetonni as keessaa burqan wantoota akkanaa baay'ee biyya guddisuu danda'a walumaa galatti. Akka naannoottis akka biyyaattis galtee guddaadha waan jedhuun qaba. Sababni inni guddaan maalidha? Burqaadha jechuudha. Burqaa ispoorteessaa kamiitiyyuu jennee fudhachuu ni dandeenya. Kan atileetiksii qofa otoo hin taane burqaa atileetii hundumaati, ispoortii hundaati. Kanaaf atileetii hedduu as keessaa argachuu ni danda'ama. Madda oomishaati jennee fudhachuu ni dandeenya. Atileetota baay'ee ciccimoo Oromiyaan atileetota burqaa atileetotaati beekamoodha. Kanaafuu ammas bifa haarawaan jechuudha. Istaadiyeemii kana keessatti namoota baay'ee burqisiisuu danda'a. Biyya kana warra waamsisan burqisiisuu danda'a. Faayidaa guddaa qaba biyyaaf, Oromiyaaf burqaa atileetotaa ta'uu danda'a iddoon kun jedheetanii yaadaan. Guyyaarraa guyyaa guddaa, guyyaa sana qabeessa, guyyaa gammachuudha. Maaliif instituushiin kun eebbifamuusaa egeree boruuf, egeree ispoortii keenyaaf atileetota ciccimoo horachuu irratti gahee olaanaa qaba waan ta'eef ani dhugaa dubbachuudha gammachuun natti dhagahame guddaadha. Kanarraa kan ka'uudhaan kanarratti immoo akkaataa barbaadamuun hojjennee atileetota keenya gama hundaan jechuudha ispoortii hundaan naannoo keenya fi biyya keenya gumaacha goonee olaantummaa naannoo keenya biyya keenya sadarkaatti mirkaneeffachuu iddootti ga'uudha waan ta'eef instituushiin kun ispoortiif ijeechuu dandeenya yeroo jalqabaaf akka biyyas ta'e kan hojjetamedha waan ta'eef kanuma qabannee waan kanarratti hojjennu immoo cimsinee hordoffiif deeggarsa gochuudhaan kaayyoo barbaadame sana galmaan akka ga'u tumsi keenya hunda haa ta'u jechuun barbaada. Bakka bu'oota horachuu irratti faayidaa guddaa qabaachuudha. Inni kun cabinsa ispoortii keenyaa kan jenne sun leenjii guddattoota keenyaa harcaatii qabu san karaa qulqullina qabuuf akka itti deemamu taasisa. Bakki kun immoo ispoortii keenyaaf bakka leenjii qofaa miti qorannoo ispoortiidha. Muuziyeemii ispoortiidha. Isaan kun sanaaf galtee ta'u cabinsa ispoortii keenyaaf galtee ta'u qorannoon ispoortii keenya eessaa argamoonni instituushinii kana keessaa giddugala instituushinii kana keessaa ciminni jirus hanqinni jirus akka ispoortiitti leenjii guddattootaa kaasee kilaboota keenya kaasee rakkoowwan jiru hin furadhameeti kan ijaarsisaa bara kana xumurame.